Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Noel Tasfaa from Finfinnee University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftan jecha. Ani Noel Tasfaadha. University Finfinnee irraa koorsii freshman irraa kaasee haga departmentii jiru upload gochuudhaan kan upload gochuurra kan jirru yookaan immoo tuutoriyaalii kennuurra kan jirru. Koorsii dipaartimentii keessatti kennamu akkasumas koorsii all faculty of business and economics fudhatanii keessaa introduction to management isa jedhu viidiyoowwan yookaan tuutoriyaalii sadi gurguddoo kan paartiiwwan gurguddoo sadi isin biraan geenyedha. Chapter 1 irratti amma paartii isa dhumaati kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Isa kana keessatti jalqaba gara tuutoriyaal keenyaa sun seenin ijoolleen YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haarawaa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa akka taatan gamanumaan isin gaafannaa. Gara tuutoriyaal keenyaa yommuu deemnu tuutoriyaaliin keenya har'aa kan inni eegalu types of managers based on scope of responsibility isa jedhudha. Scope of responsibility irratti hundaa'uudhaan manajara yookaan immoo hoogganaa iddoo gosa meeqatu jira isa jedhudha. Jalqaba based on skills, based on level, we divide manager in three cases. Skill irratti akkasumas immoo level irratti hundaa'uudhaan manager iddoo gurguddoo sadiitti qoodnee jirra. Isaanis top level manager, middle level manager, and also we try to see low level manager or supervisor level manager or line manager jennetoti iddoo gurguddoo sadiitti kan qoodnedha. Also in case of ability we divide it manager into three parties, and those are conceptual skill, human or relation or interpersonal skill, and the other one is conceptual skill jennee iddoo gurguddoo sadiitti qoodnee jirra. Amma kan nuti ilaallu based on function yookaan immoo function irratti hundaa'uudhaan gahee hojii isaanii irratti hundaa'uudhaan maanaajara iddoo gurguddoo meeqatti qoodna kan jedhudha kan nuti ilaallu. Based on function and based on their function and the responsibility, we try to see in how many places we played the one manager isa jedhudha kan amma asirratti ilaallu. In case of functional manager isa kana functional dhaan yookaan immoo gahee hojii isaaniitiin manaajara yommuu ilaallu, functional manager are manager who responsible for a department that perform a single functional task and he has an employee with a similar training and skill. Kana jechuun functional manager isa jennu hoogganaa responsibility singilii ta'e tokko yookaan qeenxee ta'e tokkoo fi dhaabbatu yookaan immoo functional task isa ta'e perform kan godhudha jechuudha. This type of employees are with a similar training and skill. Training yookaan leenjii wal fakkaataa fi dandeettii wal fakkaataa kan qaban jechuudha. Functional manager kan jennu kun supervisor employees, manager and the worker with specialized skills in a specific area or of operational such as accounting, payroll, finance, marketing, production, or sales. Iddoowwan kanatti yookaan specialized area kanatti kan isaan training and skill isaan kan qaban jechuudha. They are responsible for only one organizational activity. When we take accountant, he or her, one specific task is doing in case of accounting issue, payroll, finance jechuudha. Specific taxiiwwan kanarratti kan isaan pledge ta'an jechuudha. Kanadha functional manager kan jennu iddoo murtaa'aa ta'e tokko qofatti kan isaan pledge ta'an jechuudha. The other one is manager, general manager. General manager are manager who is responsible for several departments that perform different functions isa jennu jechuudha. General manager kan jennu organization tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti they perform their responsibility for the inter of the operation. Guutummaa organization keessatti gahee mataa isaanii kan qaban jechuudha. General manager hooggantoota waliigalaa kan jennu hooggantoota dhaabbata tokko keessatti akka waliigalaatitti kaampaanii sana yookaan dhaabbata sanii fi wantoota jiran hunda perform godhan jechuudha. Wantoota jiran guutuu isaa kan dalaganiif jechuudha.
oversee the complex units such as a company, subsidiary, or independent operating division. He or she will be responsible for all activities that until such as it is production, marketing, sale, and finance. General manager can jennu it is not similar as a specific manager. They does not perform only one specific unit of task. They perform into the operation of organization. Kana walimagala organization keessatti wantoota organization keessatti jiran hunda kan hojjetanidha. They can perform in case of production, in case of marketing, in case of sale and finance. Can uh, perform or they can lead in case of all area in one organization isa jennu jechuudha. In a small company, they may have only one general manager. General manager tokko qofa jiraachuu danda'a jechuudha. Kaampaanii wanti xiqqaa ta'an keessatti it is a president or executive vice president. But in a large company or in a large organization, they may be a several managers yookaan hooggantoonni tokkoo fi isaa ol jiraachuu danda'an jechuudha. Kaampaaniiwwan gurguddoo keessatti garuu kaampaanii xiqqaa kun organization xiqqaa keessatti general manager tokko qofa jechuudha. That one general manager can perform all activity in that specific company or in that specific organization. Organization keessatti managerii tokko jechuudha. Gaafa kaampaanii sun xiqqaa ta'ee managerii tokko production irratti, sale irratti akkasumas marketing irratti, finance irratti iddoo hunda kana haguugee hojjetu jechuudha. But in case of large organization, they may require another manager jechuudha. Hoogganaa biraa yeroon itti barbaadu ni jira jechuudha. Organizationiiwwan gurguddaa biraa keessatti isa kanaadha. Manageral roolii walumaa galatti gabaabsinee yommuu laallu role is organized set of behavior that is associated with a particular office position. Gahee yookaan immoo iyyuu qoonni hoogganaan tokko organizationii yookaan kaampaanii tokko keessatti qabu, associationii tokko keessatti qabu iddoo murtaa'aa ta'e particular office yookaan immoo positionii murtaa'aa ta'e irratti iddoo inni qabu role of one manager isa jennee waamnu jechuudha. It is a pattern of behavior expected by other from a person occupying a certain position in the organizational hierarchy isa jennu sana gulantaa organizational keessatti wanta namoonni nama tokkorraa eegan jechuudha. Gahee ati bahuu qabdu kanayyuu yookaan iddoo sana keessatti qooda ati bahuu qabdu jechuudha organizational sana keessatti. That is what we call a role of a manager yookaan gahee hooggantoota, gahee bulchitootaa isa jennu sana jechuudha. When a manager try to carry out management function, he or she must behave a certain way to fulfill that role. Karan qooda kana bahuudhaa fi wantoota garaagaraa manaajara tokko yookaan manaajara takkarraa wantoota garaagaraa eegamu jechuudha. Managerial role represents a specific task that manager undertake to ultimate accomplish five managerial function. Gaheen yookaan qoonni manaajara tokko yookaan manaajara takkaa five managerial taskii sana five managerial functionii sana karaa ittiin baatu yookaan immoo karaa isaan undertake to ultimate accomplish five managerial function isa jenne sanaadha. As I try to touch in a chapter 1 part 1 there are five basic managerial functions. Those are planning, organizing, leading or motivating, stimulating isa jennu termuma tokko jechuudha. The other one is staffing and controlling. We have five managerial functions. In a case of managerial role, it is a way we perform that managerial function. Managerial function waan gurguddoo sana shanan garri nuti ittiin baanu managerial role isa jennu sana jechuudha. Managerial formal job description and the value and expectation of other manager, subordinate and pair. Karaa nuti ittiin gareedhaan manageroota biroo faana ittiin baanu isa sanaadha jechuudha. According to Henry Mintzberg, identified 10 managerial role. Managerial roolii gurguddoowwan kudhanidha kan nuti eegsise jechuudha. Akka Mintzberg kanatti gaheen manaajara tokkorraa eeggamu gaheewwan gurguddoo kudhanidha jechuudha. Adda kan akka Henry Mintzberg kun teechise kanatti jechuudha. Yaa ta'uti garuu gaheewwan gurguddoo kurnan kana iddoowwan gurguddoo saditti
yookaan immoo it is organized or grouped into 3 categories. Iddoo gurguddoo sadiitti kan inni nuti hojjete karaa gurguddoo sadiin jechuudha. Iddoowwan gurguddoo sadiitti yaa teechisu malee hundi isaaniitu iyyuu kaataagorii yookaan gurupiin sadeen isaanii kunuyyuu aktiviitii tokkoon tokkoon isaan jalatti ta'uudha kan isaan qaban jechuudha. Roolii manaajara tokko irraa eegamu jechuudha. Hintes Mintzberg divided managerial role into 10 groups, and those divided in categorized into 3 main categories. Those are interpersonal or human relational, and the other one is information. The other one is also decisional role. Is the gurguddoo kana sadiitti kan categorize nu godhe jechuudha. Let's we see what are manager role and what type of or what kind of role we or one manager have to perform it under the personal interpersonal role jalatti maal akka ba'an immoo akkasumas maal faadha interpersonal role jalatti kan manager tokko yookaan manager takka ba'uu qabdu kan jedhu akka Mintzberg kanatti kan laalu jechuudha. Interpersonal role mataa isaatiin iddoo gurguddoo sadiitti deebisatooti kan inni ilaalu jechuudha. Those are figurehead role. Figurehead role inni interpersonal role jalatti kan ilaalu keessa tokko. Manager performs symbolic duty of a legal or social nature. Symbolic duty kan jennu manaajeri tokko organizationii tokkoo fi akka dura bu'aatitti yookaan immoo akka simbolikiitti akka dursaatitti kan mul'atu jechuudha. Manager is a head of his or her working unit. It is division section of a department because this is a lead person. Sababni isaa namni kun leaded yookaan directed person or it is stimulating or it is motivated person waan ta'eef namni kun nama dura mul'atu jechuudha. Position of manager represent his or her work at ceremony or symbolical function. Isa kana yommuu ilaalle figure headii kana yommuu fudhannee ilaalla manaajeri tokko akka dura bu'aatitti organizationii tokko dhaabbata tokko wantoota jiran hunda dursee kan mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf signing document, president at ceremony event, greeting a visitor, attending subordinate wedding, taking a customer lunch, university president hands out diploma for a graduate. Kana jechuun fakkeenyaaf prezidaantii yuunivarsiitii tokkoo yoo fudhanne akka hoogganaa organizationii tokkootitti saayinii dookimantiiwwan garaagaraa mallatteessuu irratti dursa kan fudhatu isa jechuudha. Employee kam dursaayyuu jechuudha. President ceremonial event fakkeenyaaf guyyaa ayyaanota garaagaraa yeroo ayyaanota idil addunyaa ta'anii yookaan ayyaanota kalaandariidhaan beekamu ta'anii fakkeenyaaf mooraa kamirrattuu yommuu fudhattanii president ceremony event yommuu prezidaantiin mooraa keessanii sirna baniinsa nyaataa yookaan immoo sirna baniinsa sagantaawwanii yommuu godhu that is what we call figurehead jechuudha interpersonalism keessa. Inni bira leadership role. Manager is environment creator. He or she makes environment conducive for work by improving working condition. Leadership role kan jennu manager have to direct, have to motivate other employees in order to make conducive work, conducive environment for the other employees isa jennedha jechuudha. Akka leaderii yookaan immoo akka qajeelchootti kan inni gargaaru. It is also one of the interpersonal role of a manager jechuudha. Inni kuni yeroo baay'ee motivating godhu, encourage employee and subordinate kakaasuu, onnachiisuudha, haamilee turuudha. Manaajeri tokko gaheen inni iddoo kanatti qabu. The other is liaison role yookaan coordinator role isa jennu. Liaison role maintains the network of contact outside of the work unit to obtain information. Liaison role yookaan immoo coordinator role kan jennu kuni qaamota alaatiin yommuu akka outsiderii hariiroo uuman gahee manaajeri tokko ba'uudha jechuudha. It is also one of the interpersonal role jechuudha. Kana adda baasuu qabdani. Which one is interpersonal role jedhamtanii gaafatamuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu there are 3 subordinate of interpersonal role. Those are figurehead and leadership role and also liaison role jechuudha. Interpersonal role ini. Top management use this role to gain favor and information while supervisor used to maintain
the routine for follow of the work jechuudha. Yeroo baay'ee top manageridha. Sababni isaa they are a figure for their organization for their company dha waan ta'aniif. The other one is informational role. Akka Mentelsberg kanatti wantoota manageral roolii gurguddoo sana keessaa tokko informational roolidha jechuudha. Yookaan immoo iyyuu dhimma information irratti gahee inni qabu jechuudha. Focus on transmission of important information to and from internal and external sources. It involves the following activity jechuudha. Akkasuma akkuma internal personal role manajera tokko iddoo gurguddoo sadiitti qoonnee ilaalle ammallee iddoowwan garaagaraatti qoonnee kan ilaallu jechuudha. Informational role kana yookaan immoo gahee hoogganaan tokko informationally yookaan immoo odeeffannoo funaanuu irratti qabu iddoo gurguddoo sadiitti qoonnee nuti ilaallu jechuudha. The one or the beginning one is or the first one is mana monitor role yookaan immoo monitor gochuudha jechuudha or gathering the role and harvesting the information from other organization jechuudha. This role is taking, receiving, screening and getting information. Karaa nuti ittiin informationii itti funaannu, karaa nuti ittiin informationii arganne san screen yookaan immoo evaluate very best and useful information for our organization and getting information from other neighboring organization. Organization ollaa keenya jira yookaan kaampaanii ollaa keenya jiran irraa karaa nuti ittiin informationii barbaaddannu akkasumas information sana gara ittiin screen yookaan immoo keessatti filannu monitor role kan jennu kun it is one of the informational role of manager jechuudha. It is information gathering from new report, trade publication, organize isaan kanneen irraa karaa nuti information fudhannu akkasumas immoo information kana karaa nuti ittiin screen goonu jechuudha. The other informational role of manager is disseminator role. Kana jechuun we have information in our hand. We gather information. We screen information. In this area, we do the collected and the gathered information. We have to transfer to, we have to pass it to our subordinates. Kana jechuun subordinateedhaaf karaa nuti itti hirru jechuudha. Disseminator role jechuun informationii jiru odeeffannoo jiru subordinatota yookaan immoo co-workerii keenya information sana karaa nuti ittiin nuti erga information san gathered goone booda karaa nuti information san ittiin qoonnu jechuudha. Inni kun gaheen manaajara kanaa jechuudha. This type of information is to be forwarded to the member could be a fact, opinion and interpretation and influences. Kana jechuun disseminator role kana keessatti as I try to say now we have information in our hand, we gather it, we screen it. Now our main activity is we have to this transfer this information to our subordinator and with our co-worker. The other role of manager is a spokesman or spokesperson or representative. It is also one of the managerial function, managerial role from the informational role keessa inni bira personal spokesperson or representative person jechuudha. Information sana transmit gochuudhaaf iyyuu nama iddoo bu'eetooti information sana transmit waan barbaannuuf spokesperson nu barbaada jechuudha. Representative person nama hunda keenya yookaan immoo organization sana bakka bu'eetooti information sana transmit nu barbaachisa jechuudha. The manager is a person who speak for his or her work unit to the people outside of the work. Hojiidhaan alatti nama organization isa bakka bu'ee dubbatu jechuudha manaajara jechuun. One aspect of this role is to keep supervisor well informed, and the second aspect to communicate outside of the organization like press, government agency, customer and labor. As keessatti in case of a spokesperson, the information is transmit from the organization to the outsider of our organization, like government agency, akkasumas customary labor unit yeroo information qabnu sana nuti itti dabarsinu spokesperson representative role ba'aa jira jechuudha. Thus manager take information and the monitor role irraa information sana fudhatee raawwataniiti kan disseminatory irraa transmit godhan jechuudha.
The other one is decisional role. A decisional role is also one managerial function or managerial role that making involve making the significant decisions that affect the organization. Uh, Another managerial role in case of Mentasberg category is decisional role. Decisional role ini akkasuma iddoowwan gurguddoo kan rooliiwwan gurguddoo hedduu qaba. One is entrepreneur role. It is initiator of a change. Namoo jijjiiramaaf onnisisan qaba jechuudha. Gahee akkanaa akka qabu manaajara akkanaatu jira. This manager is acting as entrepreneur. Recognize problem, opportunity and initiate the action that will move organization in a desired direction. Galma yaadame kun kallattii yaadame sanitti akka kara deemu jijjiiramaaf akka deemudha. Entrepreneur role kan bahu jechuudha. The other one is disturbance handler. There may be occur disturbance in one organization in many cases. So one organization have two or the disturbance handler role manager. Manajara rakkoo uumame sana furu qabaachuu qaba jechuudha organization tokko keessa jiraachuu qaba. Solution taking role jedhama gara biraadhaan yookaan immoo furmaata barbaaduu gahee furmaata barbaaduu kan qabu jiraachuu qaba. In the role of disturbance handler, manager respond to the situation over the which little control isa sana jechuudha. The other one is resource allocator role qabeenya qabna. Our resource may be human resource and non-human resource financial and physical. Human resource ta'uu qaba. Human resource allocator manager is also one managerial role in one organization in a case of Mentasberg category sana jechuudha. The other and the last one is a negotiation role, representing the organization in all important major negotiation. Wantoota organization ilaallatan keessatti iddoo kamittuu kan iddoo bu'u negotiation role kan bu'u jechuudha. Negotiation role example yommuu fudhannu to buy firm to credit to with a government waliigalteewwan liqii waliigaltee bittaaf gurguraa namoota taasisu jechuudha. Negotiation rooliin kaampaanii tokko keessatti kan jiru jechuudha. Gaafa diyaagiraamaatikaalii ilaallu akka Mentasbergitti iddoowwan gurguddoo sadiitti kan nu kategorize goonu interpersonal informational jennee jirra. Interpersonal have it is three managerial role figurehead leader and liaison kan qabanidha. Hundi isaaniitu activity mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Akkuma isin slide irratti agartani. Kana pause gootanii ilaaluu dandeessan yookaan irra dhaabdanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Informational role kan jennu iddoowwan gurguddoo sadiitti jechuudha. Kategorii Mentasbergii keessaa tokko ta'ee activityewwan gurguddoo sadii kan ba'an jechuudha. Monitor, disseminator and spokespersonidha. The other one is decisional role kan jennu jiran. Decisional role kan ba'an entrepreneur, disturbance handler, resource allocator kanneenidha jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Koorsii kana chaaptarii kun kana fakkaata. Aga chaaptarii itti aanu walitti deebinutti YouTube channel keenyaaf warri haaraa ta'an subscribe gochuun dagatinaadha. Maybe koorsiin kun orderiin YouTube video kana ittiin isiniif hojjenne wal keessa waan darbeedha. Inni kun paartii 3 ta'uu tureyyuudha. Paartii 4dhaan kan isiniif gadhiisne isin iddoo kana dursitanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Agasittiin nagaatti tura.